Wangeela keessa Eh? deddeemina akka ustaaza wangeela seeraan dubbisa. Tokko Akkamitti faara dubbisan jalqabanii akkasuma dhumata. Boqonnaan akkasuma tokko dhumata. yaana Ayyee. fakkeenya mata duree isaa san jechuudha wangeela isaa san jechuudha lakkoofsa tokkorraa hanga dhumaa Am- dubbisa. Hiika deebina Amma achuma keessa fakkeenyaaf jiru waan ta'eef. jechuun yoon gartee ragaa Yesuus waaqa ta'uu naa kennaa jedhe wangeela hunda dubbisuu naan jettaa boqonnoo bakka akkanaatitti boqonnaa akkanarra jedheetteetuma ragaadhaaf qabataman qasumaami. Ayyee Dinqinesh. ማለት amma Yesuus waaqa ta'uu isaa warra ragaa isinii kennu maal gootan? Ragaa naa kannite moo? Naa kanni bakka itti waaqa jedhe. Ani Yesuus ilma namaa akka inni jedhe ani ilma lamaatii kan jedhu siifin kan ani waaqa kan jedhu naa kan. Wala Phaawulos irraa siin hin jenne wala eenyurraa ani Yesuus irraa waaqa guutuu nama guutuu ta'uu isaanii ni amantanii? maal nama guutuu Waaqa guutuu ta'uu isaa? waaqa guutuu hin jedhu maa takkaatu hin jedhu wangeeliin hin jedhu waaqa guutuudhaas jedhee hin beeku nama irruudhaas hin jenne Yesuus namuma jedha malee nama guutuu illee hin jenne takkaatu. Ayyee wangeela isinii fakkinna qabadda. Baafadda. Dubbis jedhi bakkuma Yesuus anitti waaqa jedhu ammaan kiristaana si hojjetaa wallaahi. Wallaahi yommuu taatanii? Amma ta'an siin jedhe. Ayyee tokkoffaa amma fakkeenya jechuudha. Wanti biraafu. Fakkeenyaaf kallattiidhaan amma si dubbisu an akka jedhu fakkeenyaaf ilma namaa ta'uu Yesuus ilma namaatii miti yoon isin jedhanii diddan ilma namaa ta'uu Yohaannis 8 agarru fakkeenyaan si kanna Yohaannis 8 lakkoofsa 40 irratti akka jedhu Yesuus ani jedha Yesuus dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himee jira. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe. Ana nama jedhe moo hin jenne? Gaa jirtu? Jirra kam. Long time eessa badde? Nan jira. Ati ammallee wangeelan fudhanne? Wangeelan fudhanne? Wangeelan dhugoomsine ammallee. Ittiin jiraachaa hin jira malee fudhachuu qofaa miti. Hin dhugoomsitaa dhugaan wangeela? Kunoo isiniin iyyuu dukkana keessaa baasuuf yaalaan jira. Maa dukkana keessa jira ifa alaan mabraa ta'eewu. Inni kun kan foonii. Okay. Ati inja dubbisi ati busy bo sibira ati busy da masiti jedhi fatto. Nama biraatu ilaala jira ustaaza. La busy nama bira jata achi movie no keessa waan no keessa tashusha no gote zahma busy you make us busy I'm sorry. Aye okay it's okay. Busy ka jolle daima kan keeti miti daima araba kana rabbi ya baso ya rabbi. Abiyyinis nu gabroomse maadaaminis yoo nu gabroomsite shamara keenya rakkisa. Nu geetu. Yaa. Waan jedhe wangeela hin dhugoomsita. Indee dhugoomsu bichaa miti itti jiraachaa hin jira malee. Hin fudhatta waan Yesuus Kiristoos jedhu. Dhibbaa dhibbatti malee. Nama jechuun afaan Oromootiin maal jechuun? Nama jechuun namadha. Nama kakee. Okay, namni saree wayitaa? Hin ta'u. Hin ta'u. Yesuus ani nama yoo jedhe waaqa jechuudha. Inni moo? Nama kan ta'ee fi akkamittiin akka inni nama ta'e hin beektu ati. Akka itti ta'e maali anis akka inni ta'e fi hin beeka namni nama jechuun waan akkaataa itti akka ittiin dhalatee achi ta'e step san sin gaafanne ani nama yoo jedhe Yesuus ni kijibe. Maaliif barbaadde ammati gaaffii sana barbaadu yoo jette kana maa barbaadde? Waan si jedhe amma ani fakkeenyaaf ragaa amma fakkeenyaaf ani Oromoodha yoo sin jedhe ati Oromoo sirra takka ragaa fidinaan jetta atis takka Oromoo miti jechuudha faallaa kana ragaa fidu qabda miti. Sirriya. Eega Yesuus eega ani nama jedhe atiitu namaa miti jettee ragaa biraa akka naman ta'een ani namaa miti kan jedhu siin ragaa fiduu qaba. Ani Yesuus ani nama kan jedhu siif hin fida. Yesuus waaqa kan jedhu hin fiddaati. Hayyee ani ragaan si kana dhaggeeffadhu kallatti direct hin beektaami direct jedhan san. Yaa nan beeka kallachas jennee. Kallatti direct okay akka jedhu Yohaannis 8 boqonnaa 40 irratti kana jedha. Yaa dubbisi. Wangeela macaafa qulqulluu irratti kana jedha. Ani jedha. Dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himee jedha. Eenyutu ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himeera jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Eenyu irraa dhagaa dhugicha? Waaqarraa jedhe Waaqayyo irraa jedhe miti. Waaqayyo irraa jedhe Waaqayyo irraa. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagee jedhe. Eenyu irraa dhagee? Waaqayyo irraa. Yesuus waaqaami? Waaqa kamirraa dhagaa? Waaqa matuma isaarraa.
Ani dhugicha ofirraa dhagee maan jedhu ofirraa dhugu. Ja, itti fufi. Okay, biraan sii kuta. Ajaa'iba. Afaan No, no. Oromoo kana kanaan dhagee. Kolfa keessi deebisuu danda'a. Yesus eenyurraa riippoortii godhu jira. Waan akka jedhe ani dhugaa karraa dhageewu qaamarraa dhageewu qaba. Akka jedhe ani jedhe Yesus ani dhugicha isa Waaqayyoorraa dhagee isinitti himeeraa jedhe. Eenyurraa dhagaa? Waaqayyo abbaadhaa miti. Sirriya. Sirri. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii yoo jedhe. Ana eenyu ajjeesuu barbaaddan jedhe. Je, itti fufi. Maal gaafiin kee achirratti? Gaafiin kiyya ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe achirratti? Eenyu? Yesus. Deebisi Amma gaafii kee tola gaafii wal keessa rurrukutaadha. Gaafiin kee takka. Maal rukute? Akki jedhe Gaafiin kee Yesus point ani dhugicha isa Waaqayyoorraa dhageessinitti himee jira jedhe. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe Abrahaam kana gartee Abrahaam kan waan kana hojjannee jedhee bar. Yesus ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Inni moo? Namas ture waaqaas. Sansiin jenne boqonnaa kana ni fidda namaas ture waaqas ganaan si gaafadha. Boqonnaa kanarratti ani nama jedhe moo ani waaqa jedheen siin jedhe geetu. Eenyuun jettaa manaan gaaffii keetu kiliirii miti. Eenyutti haasa'u jiraate geetuun sumaa miti. Inni ani nama sin jenne waaqa sin jenne meenaa kennate achirraati. Isaan matu dubbattu irratti. Bani wangeela bani. Isaan mati jettu irratti. Isaan mati jettu irratti nageenya. Akka jedhu Yohaannis 8:40 irratti akka jedhu ani jedha Yesus dhugicha isa Waaqayyoorraa dhagee isinitti himeeraa isinitti himeen jira. Okay, maal ta'e ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii yoo jedha boo nama dhugaa Waaqayyoorraa dhagee ana nama ani nama. Mee fiti dubbisi nama isaan mati jettu nama ani waa. Abboo dubbifaa dhugaa dubbisee baran wangeela keetti quraana kiyyaa miti yaa geetu. Okay, bakka nan Thank dubbisan. you bana dhugaa maal wakka bajinaa miti Meeqa natti John 8:40. John 8:40. John 8. Okay, boss. Oh, daa'imni kee nagaa qabdi guddattee? Indee baay'ee malee. Saraan bitaa. Galata Waaqayyo isaantu isaan bushaa Waaqayyo jala jiru isaantu isaan guddisa. Akkas. Akka kee miti akka kee amma. Ijoolleen amma ijoollee ta'e gaafadhu takka and 1+1 meeqa jedhanii gaafadhu mee ijoollee ta'e herreega mana barumsaa barsiisanii fi kan isin wal dabbarsiistan wal adda ijoolleen hin beektu. Fidi amma mucaa ta'e ilma kiyyaas ni fida. Kolfaa hin fida hin gaafanna. Anyway dubbisa bakka sana. Okay. Ingiliffasaa qaba. Okay, Ingiliffasaa. But now you are trying to kill me. A man who has told you the truth that I heard from God. Who is a man? Jesus Christ. Yes. Lafarra yeroo ture He's a man, right? Nama miti. Yes. Nama miti. Thank you. Galatoomi nama jedhe. Amma ati waan naaf fiddu. I am the God kan jedhu ani waaqa kan jedhu ani waaqaa kan jedhu naaf fiddu. Okay. Barbaaddaasa. Galatoomi. Amma nama jechuun namatti walii galle Ingiliffaa dubbistee walii galle thank you. I am a man jedhe. I am a God kan jedhu God bro. Okay. Amma gaaffiin kee amma si qofaa miti namni baay'ee qoqoy abbadduga namni baay'ee kan gaafatu afaan isaatiin ani waaqayyoodha sanni jee barbaadu miti amma kanadha miti pointiin kee gaafatu. Yes. Yes. Ugaansa kana miti. Okay. Nan sitti mani immoo. Natti nimin boqonnaa naa kan akkanatti hin dubbifadha. Wangeela naan qabaa miti anis akkamaan see kan kanatti Ingiliffaan Oromiffaan taatus nan dubbisa. Yoo naaf idde kiristaana ta'a amma arraboo don dubbadhu. Geetu irratti dawalamee jira. Anaatu isinii deebisa. Nee dhaabbadhu meetti dhaabbadhu deeqaa meeqa turtee maal deebisaan barsiisaan kun haa deebisu beeku. Dinqinees teenya qoy. Isarraa wajjin si wajjin seenu hanqeen isarraa xumure inni fiduu hin fide hin argine bakka inni jedhu hanqeenni takkaan dubbi. Isaan adda xumurachuu qabna ishii galatoome. Tiittoos machaa yaaltan. Tiittoos jecha Iyyasuusii miti. Tiittoos eenyu kitaaba eenyuti? Barreeffame eenyuti? Wangeela. Jecha Iyyasuusii. An jecha Iyyasuusin isinii fidee bar. Jecha Iyyasuus. Indee. Maa jecha Iyyasuus fiduu dadhabdan. Ani amma hattuu yoon siin jedhee fi qaamni tokko ani hattuu miti yoo jedhe kamtu dhugeeffama. Qaamni Iyyasuus waa hedduu jedhaniin qaama sanii miti. Waan Iyyasuus ofii isaatii barsiise. Abbaan nan caalu hoo. Gartee waaqayyoo keessanii waaqayyoo kiyyee jedha. Gartee.
Amma naafi don qeen naafi dun dubban waan biraan isin dubban. Namu taaptaa godhan qasuu ta'e kaata taaptaa godhaa kuma dhibba lama galcha. Hundi keessanuu baga jiraattan jazaakumullah. Ofirratti dawwale tarii. Ofirratti hin dawwalin geetu. Sa'isaa fida gana barreessee fida wangeela biraa yoo barreesse malee yeellam takkaa dhalanneetu hin argine isa dhiisii barsiisonni addunyaa irraa deeman hin fidne takka. Agee ani kun nagaa jirtuun seela kana nagaa jirtani. Ayyee eeysa dubbisi. Okay. Aggeeffadhu. Amma hunduma isaa qabadhu. Hunduma isaa sitti hima. Eeysa. Koko aggeeffadhu. Nagaafatte miti. Nagaafatte miti. Anamma hunda miti kan dubbisu wangeelota hundumaa barreesseen sii kenna tartiibaan qabadhu. No takka qofaan fadha boqon takkuma qofaan fadha akkaan takka sifite kallattiin afaan Iyyasuus bichaan fadha afaan Iyyasuus. Ilaal gamara Wala barattoota isaati wala Phaawulosi wala Eenulusi wala Indulusi wala Abu Muazi no. Wangeela afaan akka Iyyasuusin si fidee miti. Iyyasuus yaani nama jedheemi. Okay. Fidi bakka Iyyasuus ani itti waaqa jedheen kana naan jettee baramma. Iyyasuus ani waaqa kan jedhe. Waaqa jedhe waaqa amma kabbo amma Abu Muaz baay'ee jechuun chau jechuun nagaatti itti jedhaadhaaf maddaabbo. Masii jala deemu. Kala ammatti maal barbaadde tama waa. Dubbisi. Eesh tokko. Dubbisi kan Ingiliffaa san. Yohannis. John 8:58 dubbis. Bilbila ranjira okay ko takashi Google. Reefu Ingiliffa dubbisee mi dubbisi bakkuma san Ingiliffaan. Okay. Yeroo bilbila daawwaniin godhu nana geessani amma kanaa fi nana geenye. No, reefu afaan Ingiliffaatiin I am a man ka jedhe sanuu dubbistee mi dubbisa akkasumatti. Okay. Amma maal jedhe inni ijoo kun sitti himanni kun 588. Dubbisanu sanuma dubbis boqonnuma takka lamaan fadhu sadiin fadhu. Fakkuma fadha kan fadhu. Inni waaqa ta'uu isaa kan si agarsiisu ani waaqa Abrahaam dura ture waaqa ta'uu isaa ani waaqa kan jedhu Yesuus akka jedhe Yohaannis 8:40 ani dhugicha isa waaqayyorraa dhage waaqayyorraa dhage isin himee jira ana nama akkasii jedhe ana nama akkasii ajjeesu barbaaddanii yoo jedhe. Sirriidha. Atama jechitti tokko atama baabilii keessa tokko fidde ani garuu kudhanii ol sii kennaan jira akka inni waaqayyoo ta'e. Hin fadhu dhibballeen fadhu ajiraatu gimmaas takkuma qofaan akka inni sin jedhe geetu. Hin feetu taanaani. Adeemsaati. Hin feetu taanaan. Ati tokko fidde miti. Please yoo boqonnaa takka naakan hayya naakan boqonnaa meeqa. Dubbisi kan ammeette san shan. Okay. Yohaannis digdama. Saddeetan inni jageesse ta'e Toomaas maal isa jedhaati gooftaa koo fi obboleessa koo eenyu kana jechuun waan siin jedhe dhageeffadhu mallattoo exsimilation waan mallattoo raajechi jiraatti seera luka afaan Oromootis wal barsiifna waan siin jedhe afaan Yesuusiin ani waaqayyoodha kiyya ani ragaa sii fide wangeela kee quraana kiyyaa miti. Afaan barataa irraa miti afaan Phaawulosii miti afaan qaama tokkooti miti Iyyasuus kee ati waaqa jettuun isaatu ani ilma namaati jedhe ani waaqa kan jedhu naa kanne jedhee waggaa meeqaan isin kadhachuu naa kanne qaba qonnuma takka. Ati amma kirikiriin amma reefu naa gal yaanni kee lakkaati baruu barbaade ati amma Iyyasuusin barbaaddaa ichaati miti ati gaafiin kee. Akkas kiliirii godhe ani kana jettee hin seene ani koo jeneraali baruu barbaaddan see kan ammoo kan godhu eenyu akka ta'e beektaa. Seexanatu keessaan goreetu mala barbaaddatee ittiin siin hidhee warra kaanis hidhee akkan baranne siin godha jecha tokkootiin jechaadha. Garuu kudhanii ol qixxisii kenna gooftaa ta'uu isaa siin jedhin. Yaa geetu. Asmaan fashalaa'ee jechaadha. Gaafii akkasii gaafatiina dogongora kana booda. Amma sirraa gadi toltee niin fidaa hin jiran ani jenne waaqa ani waaqa keeyyasuun jedhe jira. Okay keeyyasu ani nama jedhe jira moo hin jiru? Jira siin jedhee kun jiru jeera moo jeera? Okay bakka Yesuus Kiristoos ani nama jedhu sii kenne moo siif hin kennine? Jetteetta yaa. Ati bakka Yesuus ani itti waaqa jedhu naa kennite? Kunoo iddoo baay'ee jira sii kenne iddoo kudhanii ol jira. Iddoo baay'een barbaadu piliis obboleessa koo maqaa waaqayyoo waaqessituutiin si qabe boqonnuma takka naa kenni. Okay ish ambiraan mositti hima. Ani alfaaf omeegaadha kan jiraataa jiru kan jirus kan jiraatus jedhee dubbate maal jettammoo kanammoo innis gooftaa miti kun. Ani waaqa kan jedhu naa kennin sin jedhe obboleessa koo. Waaqa jechuun waaqaatiin alatti namni jiraataa ture jira siin dura namni gara fuulduraa jiraatus jira. Afaan Oromootii miti yaa jedhana maal namni gargaaru hin jiru yaa jedhan ilmaan Oromoo ilmaan Abaacaa ilmaan qubeedha qubee generation eessa jirtan nun gargaaratan yoo. Ammatti woordittii sana barbaada woordittii sanaan amanteechaadha amantii kana. Dogongora daba qarqi akkasiin amantii yoo ta'e dogongora jira. Totally dogongora. Okay ani Yesuus kan nama jedhu jira miti ilma namaati kan jedhu jira mi?
jira jennee dubbanne yeroo dhibba tokko. Okay, kan Yesuus ani waaqa jedhu jira. Oo akkasii yoo ta'e malee namantu yoonni afaan isaatiin akkas Hin jira amanu ta'e yaa. qofa. Hin amanu yaa. Hin amanu. Atoo ni amantaati akkanumatti atoo. Ani moo indee maal kun iddoo dhibba meeqa barreessee jira kun sitti maan jira. Okay, waaqayyo abbaan ani waaqa jedhee himatee hin beeku. Kakuma waaqa isa waaqayyo abbaan ani waaqa jedhee hin beeku. Eenyu? Waaqayyo abbaan ana malee waaqayyoon jiru ana qofaatu waaqa ana malee waaqayyoon akkana anaatu isin diriise ana biyya lafaa kanaas akkas godhe ana malee jedhee jira. Yesuus Kiristoos ani nama jedhe waaqa ani waaqa kan jedhe jira hin jiru kanaafuu galatoome jechuudha. Ishi. Konfeera tumure. Ela lamati aina kun YouTube fakkatee naa gala. TikTok fakkatee naa gala. YouTube ani YouTube illee qabu waan hin sharraqu na beektaa waan hin jiru. Maa garta ana madala qabu biyya faranjii jira akkuma keeti amma la sirraa godha na beektaa guyyaa waan TikTok irra maal naa godha TikTok irra maal naa godha asirra dubbinaa ta'u jira maal naa godha. Dhugaatti ijoolleen kana keessa jiran baruu barbaadda. Atis baruu barbaadda yoo ta'e dhugaatti jira. Ifatti jira. Ummanni galteef bar amma ummanni galteef namni kiristaana biraa kottaa hin jiru. Ani bakka Yesuus nama jedhu isinii fide afaan isaatiin Yesuus Kiristoos kijibsiisuu hin dandeessu ani ilma namaati jedhee ani waa kan jedhu kiristaanni arraas zaareem nigeem hullee fiduu hin dandeessan. Never ever. Kuni ittiin tooftaan afaan keessan sammuu keessan siidanii hiike. Tooftaa keessan kan isin jettan Yesuus akkana Yesuus waaqa jedhan waldatti hin jedhan san hin jiru TikTok. Kuni tooftaa seetanii uummata ittiin duubatti hambistuu. Geetu gadhaan boqqaati. Ragaa kudhanii ol kennee barbaadu jedhe. Geetu gadhaan. Isii tanattiin dabarsaa qo'i shamarra tana isittiin dabarsaa qo'i abbabeesh eenyu tana. Garuu yaadan si kenna gara fuulduraatti jechaadha. Dhugaara yeroo namni diistii namaa godhu namarraa fuudhuuti irratti Maayikii godhatu xiyyaaqii isaanii ta'u. In deebiste sira jajjabdu muca. Xiyyaaqeen kiyya wangeelarra Yesuus ani ilma namaati. Na dhaggeeffadhu ka afaanii qofa haasa'u miti. Please maaloo maal taate si hin gaafanne. Amma dhageesse waan hin gaafachuu ture irra deebitee akkamii gaafattaa na dhibe waan jedhe Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo hin jenne wangeelarratti. Naan jedhin jedhe moo hin jenne. Na Yesuus Kiristoos ani ilma namaati wangeelli kee jedhe moo hin jenne. Gaafii keessan xumura deebise erguma tokko isinii kennaani. Gaafii kana naa deebise kana dura Yesuus Kiristoos Yohaannis 8:40 irratti ani ilma namaati jedhe moo hin jenne. Jedhe hin jenne. Egaa isin nama akka kanaa ajjeesuu barbaadda jedhee dubbateera. Ana ilma namaati jedheemi. Hin dhaga'amu. Isamma hin dhaga'ama. Telefoona waliin bilbilii jira seete. Jedhee jira jedheen jira. Jechuun akkasii jechuun jechuun waan jedhe Yesuus Kiristoos Yohaannis 8:40 irratti ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhageessinitti himeera. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaadan ani nama jedhe moo hin jenne jedhe hin jenne naan jedhe. Yaa jedhee jira. Galatoome hayyee holdan galatoome jedhee jira. Ani hin kijibne Yesuus jedhee jira. Yesuus wangeela keessatti ani waaqa jedhee jira. Okay, Mikey yaadurgunna sinii deebisan. Jedhe na yaada kee mira. Yesuus wangeela keessatti akkuma ilma namaati jedhe ani waaqa jedhee jira wangeela keessatti Yesuus. Eeyyeen ani waaqa ofiin jedhe. Naa kanni bakka amma kiristaana ta'in fidi. Isa seera bahuu gubbaarratti ana malee kabiraa hin jiru ana waaqa keessan jedhee Muusaa dubbate suni yaa gooftaa keenya Kiristoos. No, Yesuus achuma keessattuu Yesuus dhaggeeffadha obboleettii ta'u kiristaanillee sitti hin kofalin geetullee sitti hin kofalin ijoolleen as jirtullee sitti hin kofalin kiristaanummaan akkas jedhu hin jiru Yesuus Kiristoos bara kakuu haaraa keessanillee hin jiru dhalachuu isaatu gana fuuldura dubbate malee Yesuus numaa hin turre Waaqayyo abbaadha Museen kan barsiisuu ture Abrahaam kan barsiisuu ture Waaqayyo abbaadha Yesuus miti kunis hin bara kakuu Yesuus Maatiyoos irraa hanga mul'ata Yohaannis keessaa fidadhu. Kuni waan hin fakkaanne waan hin fakkaanne fakkeeffatee gargaaranii wajjin naasoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Okay si gaafadha Waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha. Eenyu kan bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume san? Kanas immoo wangeelli keenya ati waaqa abbaa moo waaqa ilma? Eenyu si abbaa fi kan si Waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha. Seerratti seera gartee seera uumamaa keessatti
eenyu san Okay. Ibroota kudha tokko sadi dubbisaa maal jedha? ibroota eenyu katabee hin beeku waa ibroota siin jedhe ibroonni wangeelaa miti wangeelli afuri ibroota eenyu katabee kitaaba hin beekamne wala phaawulos hin beeku waan siin jedhe ammaati ni jira kallattiin Iyesuus ani waaqaa kan jedhu jettee obboleettii Xoofiti. Siinii kenneera bar inni waaqa abbaadhaa itti san waaqayyo abbaadha laala san waaqayyo abbaadha waaqayyo abbaadha okay si gaafadha gaafa okay gaafa gartee ergama waaqayyoon eenyu kan gartee ergama waaqayyo gara Maryamaa erge Iyesuusi Yesuus Kiristoos yaa Iyesuus Kiristoosutu dhalatee jira jechuun jira jechuun Iyesuus Kiristoos dhaggeeffadhaa ka ragaadhaan maal dhalatee jira Iyesuus Kiristoostu ergama waaqayyo gara gartee dubroo Maryamaadha harmee isaa ergee ture Kiristoos jalqabeeti sagalee isaatiin sansiin jenne Iyesuus Kiristootu ijoollee nusi waneeti Iyesuus Kiristootu ergama waaqayyo gara Maryamaa erge fidi ragaan immoo Yesuus Kiristoos nabiyyoota erguu isaatiin hunduma erguudhaan wanni wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 34 kaanaa dubbisaa maal jedha? Maal jedha? Yoo dubbisaa kaa? Dubbisa si ragaa fidate an waan fidate hin dubbisa. I don't know ana maal naggalchaani ragaa kennu malee dubbisuu dirqama qabu. Waan si jedhe okay gaafa ilmi nuuf dhalateera gaafa mul'ata Yohaannis dubbatu san Iyesuus waan jedhamu jira biyya lafaa kanarra. Isaayyaas ilmi nuuf dhalateera waaqayyo ilmi nuuf dhala Isaayyaas gaafa martee waan mul'ata san dubbatu Iyesuus dhalatee jira. Dhaggeeffadha Iyesuus Kiristoos hin mul'anne inni milikeeta sinii kennee bar Isaayyaas. Iyesuus namni jedhamu maqaan kuni kakuu moofaa keessa maqaan Iyesuus kun gaafam Iyesuus kan jedhamu kuni gaafam dhufe bara kakuu moofaati moo bara kakuu harawaati? Jalqabee ture inni. Fidi eessatti maqaan Iyesuus eessa moggaafame naa kan waan seera uumamaa keessa manni gartee kakuu moofaa keessatti. Sagalichaan ture ka sagalicha immoo kan isin arragaaggadha Yohaannis isin arragaaggadee jira sa obboleettii ta'u Iyesuus siin jedhe Iyesuus indeessaa ilmaas gartee Iyesuus jettee itti moggaafta gaafa jedheen bara kakuu haarawaa keessa maqaan kun jira moo bara kakuu haarawaa dhufe? Baqaal nabbare baleela ቋንቋ baqaal nabbare siin jenne maqaan Iyesuus jedhamu kun kakuu haarawaa keessa ture moo kakuu moofaa keessa ture? Maqaan Yesuus jedhu kun fakkeenyaaf Amaanu'eel kan jedhame raajonni bakka isa waa'ee Yesuus Kiristoos bakkuma takka kan Yesuus Amaanu'eel eenyu jaalisiin gaafa dhagana bakkuma takka barattoonni isaa harmeen isaa maqaawota shanan maqaa saniin waamanii siin gaafa dhagana amma waan si gaafadhe Yesuus kan jedhamu kuni maqaan kuni kakuu haarawaa keessa dhufe moo kakuu moofaa keessa dhufe? Ekkoo dhaggeeffadha ka Yesuus Kiristoos kakuu ergamaa waaqayyoo dhaggeeffadha. Ergamaan waaqayyoo gaafa itti dhufe gaafa kakuu moofaa keessa bara Musee dhufe Maryamatti dubbate moo bara gartee Iyesuus bara kakuu haarawaati? Addis Kidaanii keessatti mucichi dhuwaa dhalatu suni bara kakuu haarawaa moofaadhaan siin jedhe maqaan Iyesuus jedhamu kuni bara kakuu haarawaati maqaan kun akka moggaafamuuf ergamaan waaqayyoo itti dhufe moo bara kakuu moofaati bara Musee? Addis Kidaaniidha. Addis Kidaan na. Bakka kanaafuu jiru jechuudha. Eessatti Iyesuus jettee waan jechi naa dubbatta duba. Iyesuus ni jira. Foon irraa yeroo sanaan dhalanni malee ni jira. Fida maqaa isaa. Qabatu Joon qabatu maqaa isaa maal qabda? Bakkuma takka agarsiisa. Isa waaqummaa agarsiisaa jiran. Ni jira. Yohaannis 8:58 dubbisi. Jira. Waan karaa biraa jirtu obboleessa koo amma waan biraati Iyesuus maqaan Iyesuus jedhamu kakuu moofaa keessa dubbatamee hin jedhe sana haasa'u jirra. Maqaa barbaaddaati maqicha barbaaddaati. Maqaa amma geetu isi irratti ragaa si baasa. Geetu maqaan Iyesuus jedhamu kakuu moofaa keessa hin jira. Maqichi maa Addis Kidaanii keessa jira garuu waaqni moo ni jira. Kanaafuu wannummaan Iyesuus bara kakuu takka hin dubbatamne yeellam maqummaan Iyesuus dhengadda dhufe. Sanuu waaqayyo abbaatu gartee abbaan erge abbaa biraa hin dhufe jira waaqayyo abbaadha. Gartee kan jalqaba uumamaa waa hunda uumes waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jira gartee seerruma Museen Iyesuus uume jenne hafuuraatu uume jenne kun akkas
Maayidhaan Waan siin jedhu jarana Tokko maayidhaan afaan Oromooti. Na dhaggeeffadha. Afaan Oromooti. Hatta Phaawulos mataan isaatti Qorintoos tokkoffaa lakkoofsa 8 jaharratti akka jedhu nuuf Waaqayyo tokkootu jira jedhe. Waaqayyo tokko. Abbaa. Amma iyyuu tokkumadha. Abbaa. Dhaggeeffadhu innis abbaa isa waan hunda uume jira. Akkasumas gooftaa tokkootu jira jedhe. Eenyu? Eenyu gooftaan Ammas san? tokkumadha ammas. Gooftaan san eenyu? Gooftaan eenyu? Ammas tokkuma Waaqayyoo tokkumatu jira. Waaqayyoon waa hunda uume. Abbaadha moo abbaa meeqa waa hunda uume? Tokkumadha amma isumatu karaa sadii wal No. dhufiifse isumada. Qorintoos akkasumatti tokkoffaadha lakkoofsa geetuudhiis Qorintoos wangeela irratti tokkoffaadha. akkasitti hin barreeffamne. Jarana. Wallahi ummat. Okay, amma waan isin gaafadhu akkuma geetuu gaafadhe isin lachuu wal gargaaraati. Iyyesu kallattiidhaan wangeelli keessan Iyyesu ani waaqa jedhee jira jarana. Ni jira iddoo baay'ee jira. Isin waa isin gaafadhame yaa pheente barsiisonni keessan kakuu moofaatitti nama nun laallachisu jedhan gaafa ajjecha waan dhufin kakuu moofaatti ni amantanii? Hundattuu amanna. Atoo ni amantaa dinqinesh? Yookiin isaa wajjin haasaa yookaan ana wajjin haasaa nama lama fedhaani. Kakuu moofaatti kakuu moofaa bara kakuu moofaa fi haarootti amantanii dhugoomsitanii? Sijjammar otoo kakuu haaraan beekini moofaan beekin akkamittiin Waan siin jedhe akkana sin gaafanne kakuu moofaa nun laallatu Iyyesuus waa hunda maal godhee jira shaaree jettan kakuu moofaa ni dhugoomsita moo hin dhugoomsitu? Mache eenyutu akkas jedhee barsiise? Kamtu barsiise? Barsiisonni keenya akkas jedhanii? Obboleettii too afaan sittiin haasa'u jira barsiisonni kee ammas hin jirani barsiisonni kee nuti bara kakuu haarawaa keessa jirra nun laallatu aarsaa maarree Iyyesuus nuti waan seerri maarree hundi kakuu maarree nun laallatu hundi isaanii akkas amana waan siin jedhe si dinqinesh kakuu moofaa ni dhugoomsita ni hordofta ni amantaa itti. Amannaan hun deebisni kennaami? Seerri iyyuu ka'achi naa kennamee miti? Itti amantaa? Ekkoo seerri iyyuu Waaqayyo jiraachuun kakuu haararraa moofarraa hin bare bare. Eshi. Waaqayyo samii dachee uume jiraachuun. Iyyesuus Kiristoos seera tokko fidee dhufe seerri inni fidee dhufe kami biyya lafaa? Seera Muuseedhaaf kenne bare. An kenne Muuseedhaaf Iyyesuus Kiristoos. Seera Musee san fidee miti? Seera Musee san fidee miti? No, isa seera Musee raawwachuu dhufe malee isa ofiisaatii dura itti dubbate Museetti. Seera sanarra fassamuu dhufe eenyu? Eenyu Musee dubbate? Eenyu Musee dubbate? Iyyesuus Kiristoos kaa? Iyyesuus Kiristoos Musee dubbate? Ani Iyyesuus Kiristoos nabiyyu. Ekkoo dhaggeeffadha. Iyyesuus Kiristoos nabiyyoota erguudhaaf ani ragaa naaf fiddan. Eenyutu Iyyesuus Kiristoos erge? Eenyutu Iyyesuus Kiristoos erge biyya lafaatitti? Asii qabamte gamma? Achi neetworkii naati. Achi neetworkii naati. No, neetworkii kiyya malee ani maalan qaba maqaa gooftaa Yesuus. Ani kana isin jechaa jiru. Eenyutu Iyyesuus Kiristoos biyya lafaatitti erge? Eeganni waaqatti eenyu erge? Iyyesuus Kiristoos dhaggeeffadhaa ka. Iyyesuus Kiristoos itti deebina. Iyyesuus Kiristoos erguusaa ani ragaa isiniifan kennaa Waaqayyo abbaatu erge kan jedhu ragaa naa kennitu isin. Iyyesuus Kiristoos eenyutu ergeen sin jedhu obboleettii too? Ani dura isa jalqabaatirraa gorinaa ka Iyyesuus Kiristoos nabiyyoota ati Waaqayyo Iyyesuus Kiristoos ejjatti Waaqa ofiin jedhennaan seera ba'uu irratti kan dubbate gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos jennaan. Seera ba'uu kun kijibate seera ba'uu keessa Iyyesuus Kiristoos nama jedhu Waaqayyo abbaadha ana malee Waaqayyoon hin jiru ana ajjeesa ana jiraachisa ana madeessa ana fayyisa kan jedhu Waaqayyo abbaadha malee takka hin jiru. Eega akkas taate akka jedhu dhaggeeffadhu. Okay, dhaggeeffadhu akka jedhu eega akkas taate kakuu haarawaa keessatti akka jedhu Waaqayyoon dhugaadhaa Iyyesuus Kiristoos abbaa qofa jedhe. Iyyesuus abbaadha. Dhaggeeffadhu ka maal rakkoon takka. Iyyesuus abbaadha. Daqiiqaa takka bichaan kenna aanamma. Daqiiqaa takka maalitti goota? Dhaggeeffadhaa isinitti himaa. Iyyesuus Kiristoos nabiyyoota erguu isaati ragaa nan dhiyeeffadha. Waaqayyo abbaatu erge kan jedhu ragaa bichaan kenna kana bichaa isin barbaadeen. Nabiyyoota kam erge naa kan nabiyyoota kam erge Iyyesuus Kiristoos? Iyyesuus Kiristoos Museedhaa kaasee hanga kakuu haaraa keessatti hanga miisiyaasitti kan erge Iyyesuus Kiristoos. Fidi ragaa kee. Ragaan kinoo Maatiyoosii 23 kakuu moofaa keessa Iyyesuus anaat Iyyesuus
Garte yaa Israa'el dhagee Waaqayyo gooftaan keenya tokko abbaa malee hin jiru. Waan sin jedhe Iyesuus to Musees, Abrahaamis, Daawudii, Salomoonis erge kan jedhu fidi. Yes. Kanaafuu siniin jedhee bar walitti qabeen Fidi si jedhe ka. Fidi ka. Lafa kaay fidi. Maatiyoos 23 lakkoofsa 34 naa dubbisaa Maatiyoos dhaggeeffadhu. Maatiyoos miti kakuu haarawaa sin jedhe kakuu haarawaati miti kakuu moofaa keessa Iyesuus Museen bara kakuu haarawaati bara kakuu haarawaati miti Abrahaam bara kakuu haarawaati miti bara kakuu durii achi keessatti fidi Museen bakka itti erge. Dhaggeeffadha. Yus. Dhaggeeffadha. Warri du'aayii dhaggeeffadha dubbeechaan olin ragaa kanni kakuu moofaa keessa bakka Iyesuus Kiristoos itti erge ergamoota waraani Musees, Abrahaamis, Salomoonis, Daawudis. Yes. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos gaafa saba isaatitti mul'atee too wangeela saba isaatti lallabu. Afaan Oromootiin sitti haasa'u dinqinesh Iyesuus Kiristoos bakka gartee Musee fi Abrahaam Salamoon fa'aa itti erge fidi. Iko Maatiyoos 23:34 irraa kaasa dubbifadhaa isiniin jedha maal akka jedhu baraka kuu moofaa. Okay. Dhaggeeffadhu Museen baraka kuu moofaa keessa ergame. Tole anis gaafii kiyya isinittan deebisa. Waaqayyo abbaatu na erge jedhe kakuu moofaa keessa naa kennaa isinis. Kakuu moofaa keessa Waaqayyo abbaan bakka itti erge because nambe kakuu moofaan ta Museetii ta Yohaan ta jara ta Iyesuus miti Iyesuus ilaalu Musee faa kan inni ilaalla. Kakuu wangeelli keessa Maatiyoos reegal. Waan siin jedhe amma siitu jedhe siitutti amane siitu akka jette Waaqayyo abba Iyesuus Waaqa jette kakuu moofaa keessattis Iyesuusuma sana bakka Musee fi Abrahaam itti erge fide wangeela kee ciccire. Wangeelli keenya maal jedha barsiisa dhaggeeffadha. Iyesuus Kiristoos seera nabiyyootaa fi seera macaafota Musee hunda hiikee ni barsiisee jedha. Dhaggeeffadhu laala Museen akka Iyesuus akka jedhu eenyu laala akka jedhu Maatiyoos 5 irratti illee yoo dhufte Maatiyoos 5 kanuma ta'e tokko akka jedhu ani seera raajoota na dura diiguuf hin dhufne jedhe. Raajota. Ani kana siniin jedhe daqiiqaa takka bichaa naa dubbisa sobduu godhaa ganna darba. Ana siniin jedhe ani soddomii. Boqonnaa fidi kakuu moofaa keessa Iyesuus Musees erga Yohaannisis Daawudis Salomoonis Luuxis hunda isaanii erge kan jedhu fidiin sin jedhe dhumatte. Maal rakkita wangeela akka qabdaami. Maatiyoos 23:34 naa dubbisa. Maatiyoos irraa siin jennu obboleettito kakuu moofaa keessatti bakka itti dubbatamee Musee sanaatu erge Iyesuus jedhu sana fidi. Afaan Oromoon galuufe. Achitti wangeelli lallabamne dhaggeeffadha. Kana rakkoon keessan. Musee eenyutu erge? Musee eenyutu erge? Okay, Museen wangeela lallabee jiraare seera kenne seera. Musee eenyutu erge? Musee raaji moraajii miti. Musee raaji moraajii miti. Nabiyoota hundaa Yesuus Kiristootu erge. Daawud raaji moraajii miti. Daawud raaji moraajii miti. Maa tokko tokkoon qoxxoorra nuti. Raajota Musuma qofa fidi Musuma qofa bakka Yesuus Kiristoos itti anaatu ergee jedhu Musee fidi. Maali Musee bichaani? Raajota kudha Musee qofan sirraa fadhi hin fadhu kabiraa hin fadhu. Fidi barsiisa keetiin barsiisa waldaan barbaadu. Obboleettitoo fidi kakuu moofaa keessaa Musee anaa ergee kan jedhu. Isinitti mee jira dhaqaatii caqata sana naa dubbisa. Natti dubbisii si jedhe kakuu moofaa keessaa dubbisi Musee anaa erge Yesuus kan jedhu. Yeroo sanatti seera kenname malee hiikamee wangeelli hin baratamne kakuu haaratti seera san Museedhaaf eenyu kanne? Gooftaa Yesuus Kiristoosii. Fidi bakka gooftaa Yesuus Kiristoosiitu Museedhaaf kanne kan jedhu. Kanaafuu ragaa dhaqaatii bakka tokkotti isin deebisa bara. Ammallee suma jalaan deema bakka Iyesuus Kiristoos Museedhaaf abboomii seera san kanne fidi. Waaqayyo gooftaan raajota gara keenyatti ergaa oolee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos akkamitti hinoo wangeela Maatiyoos 23 afaan Oromoo yoo kana booda hin cufatta dhaggeeffadhu waan siin jedhe kakuu moofaa keessa. Kalaas cufadha ragaa sin kenne maaliin dubbisuu diddani bara. Waa takka waan ragaa fidden jirtu wallaahi caatu molta malee si dhiisiiti kasirra gartee samiirra bararuuf deemdee. Waan si jedhe ati faallaa uummata gartee amantii teetiin waan warra barsiisonni kee kakuu moofaa ittiin amanne ajjechaan nu laallattu kuni bara kakuu moofaati waan barsiisonni kee sin barsiifne sin laallanne achitti ceeta. Iyesuus Kiristoos maqaan isaa kakuu moofaa keessa hin jiru. Iyesuus Kiristoos Musee erge kan jedhu hin jiru. Akkanuma ofirraa yoo kijiba wangeela irratti irra deemteen irra deemi akka feete baxabbate. Oli galle? Ishi. Akka bichaa sin gaafadhaa isin adeebisa. Waaqayyo abbaatu erge kan jedhu naa kennaa sin. Eenyutu erge Iyesuus Kiristoos?
Siifun jedhu Yesus Kiristoos siifun jedhu Yesus ofiif dhufe Kiristoos moo boodatti abbaatu deebina. biyya lafaatti hin Yesus erge jedhe Kiristoos abbaa biraa gooftaa. beetiin eessa Yesus Kiristoos abbaa bira eessaa gooftaa. bee dhufe Yesuus Kiristoos wallahi Yesus lazim Kiristoos gooftaa boodatti deebinaati. Raajota waan duraanaa siin jedhe dubbadhaas. een amma Ustaz, السلام عليكم ورحمة الله waaqummaa وبركاته. takkeetti tana dhabdanii sin akkam Yesuus waaqettanii waaqessan wallahi lazim sheem ani barka narraan deem Ayyaanam. waaqa Ani nama koo Yesuus kakuu waaqa haaraa jedhe keessaa isinii kenna. Kakuu dhaggeeffadhu haaraa okay keessaa isin barbaadu dhaggeeffadhu taanaan sanii gabaabsa miti isinii kan waan kennu. siin jedhu Yesuus nama okay